Akkam jirtu daawwattoota keenya oduuwwan gaggabaaboo yeroo kanaan isinitti himaa jalqabarra mata dureewwan oduu isinitti himuudhaan itti aansuudhaanis bal'ina isaatti kanan ce'uta. Namichi kun qaama saala dhiiraan maaliif kute kan dhageessan ta'a gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin ammoo obbo Taayyee Danda'a hanni sarara diimaa jedhame afaan diimaa ta'e jechuudhaan mootummaa Itoophiyaa qeeqanii obbo Taayyee Danda'a mootummaan Dr. Abiyyi Ahmad dargii caala garaa jabaatas jedhaniiru. Aangoo qabachuu ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi waggaa 7ffaatiin wal qabate obbo Taayyee Danda'a yaada dheeraa feesbuukii isaanii irrattis barreessaniiru. Yaada obbo Taayyees kanaan isiniif dhiyeessu ta'a. Mata duree oduu keenya kan xumuraatiin ammoo paarlaamaan Itoophiyaa labsii aangoo bulchiinsa yeroo naannolee waggaa 2 dheeressuu dandeessisu raggaase. Akkam jirtu daawwattoota burqaa oduu chaanaalii burqaa oduu irratti oduu biyya keessaa fi alaa kan dhugaa ta'e guyyaa guyyaan argattu. Kanaafuu chaanaalii keenya sabskiraayib gochuudhaan mallattoo bilbilaa fuuldura jirtu yoo tuqxan odeeffannoo haaraa guyyaa guyyaa yeroo gadhiisnutti isin qaqqaba. Akkasumallee viidiyoo keenya laayik godhaa jennee isin gaafachaarra gara bal'ina oduutti kanan darbu ta'a. Oduu keenya kan jalqabaati namichi qaama saala dhiiraa muree harkatti baatee deemu mul'ate. Naannoo kibbaa godina Walaayittaa aanaa Duwwaa 4 keessatti namichi isin viidiyoo irratti argaa jirtan kun hojiif manaa ba'ee lafa hojii oolee gaafa mana isaatti deebi'u sagaleen mucaa durbaa isaa u'uu abbaa koo jettu dhaga'ee fiigee mana isaatti ol seene. Gaafa mana isaa seenu jaarsi ollaa isaatii akkuma isaa umuriin deeme tokko mucaa durbaa namicha kanaa qabee gudeedaa jira. Abbaan mucaa kunis fiigee bira ga'ee falaxaa lafaa fudhatee mataa namichaa rukutuudhaan erga namicha wallaalee bakka inni kufee ciisutti qaama saala isaa utuu waan tokkollee irratti hambisiin billaadhaan irraa mure. Namni kunis yeroo ammaa kana to'annoo seeraa jala ooleetu jira. Egaa daawwattoota keenya gocha abbaa mucayyoo kanaa akkamitti ilaaltu? Gaariidha moo gaarii miti jettu? Gocha abbaa mucayyoo kanaa gocha sirriidha warri jettan koomentii irratti A jedhaa nu barreessaa. Lakkii sirrii miti warri jettan immoo koomentii irratti B jedhaa nu barreessaa. Yaada keessan kan laallu ta'a. Oduu keenya kan biraatiin ammoo ayyaana waggaa 7ffaa aangoo qabachuun muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad bitootessa 24 bara 2017 magaalota garaagaraatti uummanni yaa'ee kabajaatii jira. Qaamoleen tokko tokko uummanni dirqiin gadi ba'e yoo jedhan warri kaan immoo fedhumaan ba'an jechaatii jiru. Obbo Taayyee Danda'a immoo barreeffama dheeraa ayyaana waggaa 7ffaa aangoo qabachuu Abiyyi wal qabsiisee barreessee jira. Obbo Taayyeenis baga bitootessa 24 waggaa 7ffaa geenye jechuudhaan dubbii isaa kan eegale yoo ta'u itti aansuudhaanis ayyaana kana irratti gaaffilee 7 akka qabu beeksise. Obbo Taayyeenis yaada isaatiin jijjiirama bitootessaaf lubbuu kennine barri jijjiiramaas hin teenne qajeeltoo bilisummaa nagaa haqaa fi obbolummaan barruu idaamuun dhiyaate amanuun milkaa'ina isaaf darbaa qabsoofne. Jajal'ina sirreessuuf illee guddoo carraaqne har'as falmii faayidaa sabaaf dirqama haamilee fi bakka bu'ummaa qabna. Kanaaf dhugaa nuuf gale jabeessinee dubbanna. Waan nuuf hin galiinis ni gaafanna. Roorroo hambisuun malee roorrisa sabatti jijjiiruuf hin qabsoofne jechuudhaan obbo Taayyee Danda'a barreesse. Yoo dhugaan dubbanne bitootessi 24 taphaan yookiin ragaan hin dhufne qabsoo dhalootaa dhalootatti ceen isa finne kan jedhan obbo Taayyeen gaaffilee 7 qaba jechuudhaanis tokko tokkoon barreesseera. Obbo Taayyeen yaada barreesseenis tokkoffaa irratti nagaa fi araara buusuuf gaafas waadaa seename araaraan nagaa mirkaneessuun ajandaa duraati jedhame. Koomishinii araaraa fi ministeerri nageenyaa kanaaf ijaarame qabatamaan garuu nagaan bakka maraa dhabame jechuudhaan waggoota 7 darbe keessa nagaan biyyattii keessa akka hin turre ibseera. Itti dabaluudhaanis obbo Taayyee Danda'a haqa mirkaneessuunis ajandaa duraa jedhame. Bu'uurri nagaa fi badhaadhinaa haqa ta'uu ifaan himame garuu otoo fireechaan hin ifin karaan jijjiirame. Qabatamaan haqni kaleessa caala haqaan qalame jechuudhaanis fuula FB isaa irratti barreesse. Sadaffaa irrattis obbo Taayyee Danda'a hanna irrattis labsii jabaatu baafame keessattuu kachaachalli gurmaa'e akka balaa biyyaatti ilaalame. Gubbaa haga jalaa hidda hannaa kutuuf kakatame. Hanni akka waan seeraan tumamee waliigalameetti diriirfame. Booda hanni sarara diimaa jedhame afaan diimaa ta'uun gubbumaa himame jechuudhaan obbo Taayyee Danda'a hanni Itoophiyaa keessatti hagam akka babal'atee jiru ibseera. Itti aansuudhaanis gaaffii arfaffaan obbo Taayyee Danda'a dhiyeesse. Tokkummaan utubaa ijaarsa biyyaa ta'uu dubbanne dubbii obbolummaas guddoo irra deddeebine garuu gaafa bubbulu waan ni jenne hin taane kan jenne dhiisuun faallaa deemne. Alagaa baargamaan koodee jecha obboleessa lammii isa ofii ka'ee nu teechise fageessine jedhe. Shanaffaa irratti obbo Taayyee Danda'a
dhugaa fi beekumsaan hojjetuufis danuu dhaadatame ittiin bulinnaan gufuu ida'amuuti jedhame. Kanaanis lammiilee fayyaaleeyyii kumaatamarraa tumsi argame cubbuu fi gidiraan biyya quucarsee buqqifamaatu eegame garuu deemsa keessa duubatti deebi'ame dhugaan jibbamaa faaruun sobaa jaalatame. Siyaasumtuu qumaaratti uummata nagaa raatessan ta'utu nutti himame jechuudhaanis obbo Taayyee Danda'a ibseera. Ja'affaarrattis yaada kenneen obbo Taayyee Danda'a waa'een bilisummaas danuu lallabame dimokiraasii fi bilisummaan Itoophiyaaf dhimma jiraachuuti jedhame garuu turtii keessa martuu dagatame tasuma dargii caala hammaatuuf jirra jedhame achumaan aadaan dargii haareffame gaaffii malee lammiin ji'ootaa fi waggootaaf hidhame jechuudhaanis obbo Taayyee Danda'a barreessanii. Dhumarrattis yaadni torbaffaan isaan kennanii ida'amuun daandii badhaadhinaa hunda galeessa ta'us barsiifne sabas jireenya fooyyee fi qananii abdachiisne garuu faallaa kanaa dhugoomsine diinagdee hundeen kuffisne qaala'insa gatii samii geessine jechuudhaanis obbo Taayyee Danda'a bal'inaan barreessanii. Egaa daawwattoota keenya yaadni obbo Taayyee Danda'a kun sirriidha moo sirrii miti jettu yaada keessan koomentiirra nu kaa'aa. Oduu keenya xumuraatiin Paarlaamaan Itoophiyaa labsii aangoo bulchiinsa yeroo naannolee waggaa 2 dheeressuu dandeessisuu raggaasise. Manni maree bakka bu'oota uummataa labsii bara aangoo bulchiinsa yeroo naannolee si'a 2 tokkoon isaanii hanga waggaa 1tti akka dheeratu hayyamu raggaasise. Haaluma kanaanis bulchiinsi yeroo Tigraay aangoon isaa dhiyeenya kana xumurame waggaa dabalataaf akka dheeratu dandeessisas jedhame. Labsii kanaan dura hojiirra oolaa tureen mootummaan federaalaa naannoo tokko gidduu seenuu kan danda'u yeroo mootummaan naannichaa nagaa fi tasgabbii eeguu dadhabe yeroo dhiittaan mirga namoomaa guddaan uumamee fi mootummaan naannichaa furmaata kennuu dadhabe yookiin yeroo sirni heera mootummaa balaadhaaf saaxilame ta'uu ibseera. Akkasumas mana maree naannoo fi qaama raawwachiiftuu olaanaa naannichaa hojiirraa dhorkuun bulchiinsi yeroo mootummaa federaalaaf itti gaafatamummaa qabu akka hundeeffamu hayyamame. Haa ta'u malee labsiin kun bara aangoo bulchiinsa yeroo waggaa 2 kan daangesse yoo ta'u yoo barbaachisaa ta'e argame ji'a 6 dheerachuu danda'as jedheera. Fooyya'insi kun muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmad dhiyeenya kana haasawa miseensota paarlaamaaf taasisaniin bulchiinsi yeroo Tigraay kan dhiyeenya kana aangoo isaa xumure waggaa biraaf akka dheeratu amantaa qaban ibsuu isaanii hordofee kan raggaasifamedha. Kana malees jijjiirama hooggansaa jiraachuu akka malus dubbatanii turanii muummeen ministeeraa Abiyyi aangoo bulchiinsa yeroo dheeressuuf fooyya'insa seeraa akka barbaachisu cimsanii kan ibsan yoo ta'u fooyya'insa kamiyyuu osoo hin godhin dura madaalliin dabalataa barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru. Bulchiinsi yeroo Tigraay qaama waliigaltee Piriitooriyaa adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti sadaasa bara 2022 mallattaa'e ta'uun erga hundeeffame waggaa 2 kan ta'e yoo ta'u mootummaan federaalaa Geetaachoo Raddaatiin pirezidaantii gochuun muudee turuunsaas ni yaadatama. Haa ta'u malee waxabajjii 2024 irraa eegalee waldhabdee adda bilisummaa uummata Tigraay keessatti Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elii fi Geetaachoo gidduutti uumame hojii bulchiinsaa kana jeeqeera. Gareen Dabratsiyoon kanaan dura Geetaachoon akka aangoo irraa kaafamu kan gaafate yoo ta'u bulchiinsi yeroo gama isaatiin gareen Dabratsiyoon fonqolcha mootummaatiin naannicha tasgabbii dhabsiisuu yaaluun himateera. Dhiyeenya kana Geetaachoon ajajoota waraanaa olaanoo 3 hojiirraa ari'uu isaatiin waldhabdeen hammaate bulchiinsi yeroo naannichaa jeneraalota hojiirraa ari'aman gocha naannicha gara waldhabdee keessatti harkisu keessatti hirmaatan jechuun himate. Haa ta'u malee biiroon nageenyaa fi tasgabbii Tigraay murtoo hojiirraa ari'uu kana seeraan ala jechuudhaan kuffiseera. Rakkoo kana gidduutti torbee 3 magaalaa Finfinnee keessa kan jiru Geetaachoon mootummaa federaalaa irraa gargaarsa barbaachisaa gaafateera. Haa ta'u malee gareen Dabratsiyoon gaaffii kana kuffisuudhaan waamichi qaama sadaffaa gidduu akka seenuuf godhamu kamiyyuu waliigaltee Piriitooriyaa irratti balaa guddaa kan fidu jechuudhaan akeekkachiisanii. Egaa daawwattoota keenya oduu gabaabaan sa'aatii kanaaf isiniif qindeessine kana gammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda oduu biraa nagaa walitti deebinutti nagaan naa tura.